Oromoon duratu aadaa boonsaa qaba mallattoo eenyummaa aadaa urjii sabaa ifin kuusaatiin hellee dhoytuutu biraa ane yaa oofu ellee boodaan sirbaa ane yaa oofu ellee boodaan sirbaa. Sabni aadaan qabne sabni seenaan qabne muka hiddan qabne garar giraafama waan arge fakkaataa laaftutti of dhabee cabee harka laataa aadaa ofii dhiisee seenaa ofii dhiisee waan ofii irra ciisee aadaa ormaa baata ormoomee jiraata. Aadaa fi aartitu maalummaaf eenyummaa saba tokkoo ibsa. Aadaa fi aartitu diinagdeef siyaasaa hawaasummaa saba tokkoo cimsa. Kanaaf sabni kamuu kanaaf namni kamuu aadaaf aartii isaa kunuunfatee tiksa. Rabbi koo sittiir kadhee kayyoommuna raanfagaanne nama akka kootiitti ilaalee hammeenyi isaa diina chaale. Akka eenyummaan Oromoo jiraatu akka aadaa isaa waliin wal fakkaatu warri aadaaf aartii Oromoodhaa tiksan warri aadaaf aartii Oromoodhaa cimsan warri aadaaf aartiin Oromummaa ibsan caalmaan artistoota. Artistoonni Oromoo hundi anaaf goota isaantu ol qabee ol kaasee lallabee aadaaf aartii sabaa dhaalchisee dhaloota. Artistoota aartii Oromoo guddisan artistoota aartiin Oromoo mul'isan keessaa tokko kan taate weellistuu Na'imaa Abdurramaan umrii ijoollummaa isii irraa eegaltee gabaa aartii sabaa keessatti makamtee aadaa Oromoo kutaa garaagaraa hunda leellisuudhaan shaggooyyee fitirrii geelloo fi kunkummee dhiichisaaf ragada aadaa fi ammayyaa hedduu weellisuudhaan aartii saba kanaa guddisuu keessatti qooda cimaa baatee Oromoo biratti kabajaaf beekamtii dubartii horachuu dandeette akka taate seenaan ragaa baati. Na'imaa Abdurramaan jabduu intalaati. Haa ta'u malee bakka kana ga'uuf nama akkanaa ta'u hanqinaaf rakkinni Oromummaa isiitiif dubartummaa isiitiif isii irra ga'u hedduun jiraatullee gufuusan gufattee odoo harkan laatiin kaan obsaa kaan dhoksaa onnattee murkattee cimtee hojjechuudhaan qoree fi qormaata hundumaa dandeettee dubartii gootummaan waan Oromoo fakkaatu Oromoof gumaachaa hojjechaa as geette. Giiftiin gatii aartii qajeelattu battee ogeettiin ogeeyyii Oromoo qaqqaalii jalatti guddattee intalti afran qallo guddisa alii falloo kan taate Na'imaan akkuma siin dura aartii Oromootiif gatii baasaa turte erga biyyaa baatee biyya ormaa seenteellee kaayyoof imalesii odoo addan kutin biyya ormaa keessatti mataa ol qabattee waltajjii gugurdaa hawaasni Oromoo irratti wal argu Oromoof qopheessaa Oromoota boonsuu akkuma itti fuufteetti jirti. Haaluma kanaan aadaa saba kanaa aartii saba kanaa dhaloota barsiisuuf eenyummaa Oromoo Oromoota waliin ormatti agarsiisuuf biyya Kaanaadaa magaalaa Edmonton keessatti gaafa guyyaa adoolessa 13 waltajjii Oromoon irratti wal argee irratti ragadu irratti gammadu qopheessitee waan jirtuuf Oromoonni naannawa san jirtan kaatanii wal kakaasuudhaan boontuu Oromootan akka boonsitan shakkiin qabnu wal qabannaan wal qabaannaan homaan dhabnu. Biyya ormaa keessa jiraataa aartii muuziqaa hojjechuun ulfaataa waan ta'eef istuudiyoo fi haalota garaagaraa mijaa'aa dhabanii yeroo artistoonni Oromoo jajjaboon biyya alaa jiran hedduun gabaa aartii keessaa bahanitti Na'imaa Abdurramaan haalota mijaa'aa otoo hin qabaatin qoree fi qormaata isii mudatu hundaaf odoo harkan laatin biyya abbaa keessatti kophaa isii mataa ol qabattee waltajjii akkanaa Oromoof qopheessuun isii waan Oromoo hunda boonsu waan ta'eef Oromoo bahii boontuu tantee boonsii faaruu fi galata gatii isii gitu dhaqii itti roobsi. Warri wal qabu homaan dhabu warri wal hin qabne homaan qabu wal qabannee wal qabaannee
والأمنة والأبدنة ولين هذا ولين هذا بنو وليف هذا بنو نعيم عبد الرحمن بهي جمتشيسي باين أرمو معلومة أرمو إنيوما أرمو أرمت أجرسيسي كوشتي يا ماني كسانيسا كوشتي يا جانو بيتيجسا كوشتي يا وريكو لانكابلو كوشتي يا نابيتي كوشانو كوشتي يا أنو سيجالتا كوشتي يا فودي سينغالتا كوشتي يا فودو نانغالتا كوشتي يا فودي سينغالتا